Ashamaa harka fuuni kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya simbiraan gahuuf qophoofnee dhufneerraa hanga xumuraatti waliin turaan affeeraa kenna. Qaroo miidiyaa like, share, subscribe gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatina. Xiyyaarri humna qilleensaa Itiyoophiyaan hojjetameen Tsahaay 2 jedhamu balaliif geesse jedhan Dr. Abiy Ahmed. Xiyyaarri humna qilleensaa Itiyoophiyaan hojjetameen Tsahaay 2 jedhamu balaliif ga'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka jedhanitti riiformiin dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii irratti taasifame dhaabbilee Itiyoophiyaa madaadanii fi dhaloota ce'an ijaaruuf bu'uura kan ta'edha jedhan. Dhaabbilee kanneen keessaa humni qilleensaa Itiyoophiyaa kan jalqaba irratti eeramudha. Humni qilleensichaa waggaa 89ffaa hundeeffame isaa kabajaa wayita jirutti xiyyaarri humna qilleensaan hojjetame Tsahaay 2 jedhamuun moggaafame balaliif ga'uu himaniiru. Xiyyaarri dirqama ga'umsaa raawwachuuf kan dandeessisu teeknooloojiin kan hidhatamedha jedhanii kunis bara 2030tti Afrikaatti humna qilleensaa maqaa ol'aanaa qabu uumuuf mul'ata qabatee galmaan ga'uuf daandii sirrii irra jiraachuu akeekaniiru. Oduu biraatiin Itiyoophiyaa fi Kuweet waliigaltee bobbii hojii biyya alaatti mari'atan. Kuweetitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Dr. Said Muhammad bakka bu'oota dhimmoota seera idil addunyaa fi Afrikaa qoonsilaa ministeera dhimma alaa biyyattii waliin mari'ataniiru. Marichis waliigaltee bobbii hojii biyya alaa Itiyoophiyaa fi Kuweet gidduutti mallatteeffame saffisaan hojiirra oolchuun akkaataa danda'amuu fi dhimmoota teeknikaa irratti xiyyeeffate mari'ataniiru. Yeroo gabaabaa keessatti biyyoonni lamaan dhimmoota hafan irratti mari'achuufis waliigaltee irra ga'uu ragaan imbaasicharraa argame ni mul'isa. Naannoo Oromiyaatti namoonni miiliyoona 39 dhibee busaaf saaxilamoo ta'uun ibsame. Weerara dhibee busaa naannoo Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii hedduu keessa tamsa'aa jiru ittisuuf qaamni hunduu akka tumsu biiroon fayyaa Oromiyaa waamicha dhiheesseera. Hoggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsannat Warqoo ibsa miidiyaaleef kennaniin tatamsa'iinsi dhibichaa godinaalee Oromiyaa 18 fi magaalota 10 keessatti hawaasarraan miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu himan. Naannichatti hawaasni miiliyoona 39.5 dhibichaaf saaxilamoo ta'uu eeruun ittisa dhibichaa irratti qaamni hunduu akka tumsu waamicha dhiheessaniiru. Piroofeesar Natsannat ibsa kennaniin weerarri dhibee busaa rakkoo fayyaa qofa osoo hin taane gufuu misoomaa ta'uunis himaniiru. Kanaaf dhibee kana to'achuuf biirichi ciminaan hojjechuu qabaas jedhan. Dhiheessiin qorichaa fi meeshaaleen barbaachisoon uummataaf raabsamaa jiraatus gahaa waan hin taaneef caalmatti dhibicha to'achuuf biirichi qaamolee garaagaraa waliin qindoominaan hojjechuun tarkaanfilee adda addaa fudhachaa jiraachuu Piroofeesar Natsannat dubbataniiru. Biiroon fayyaa Oromiyaa hojii to'annoo cimsuudhaan saaphana siree miiliyoona 8 ol raabsuuf namoota miiliyoona 2.5 yaaluu himan. Bifaan keemikaalaa manneen abbaa warraa 500,000 olitti raawwataniiru jechuun gabaasaniiru. TPLF Tigraay keessatti adeemsi loltoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuu ittiin hoogganamaa jiru sirrii miti jedhe. Adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu adeemsi hidhattoota hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii ijaaruu Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru haalli itti hoogganamaa jiru sirrii ta'uu dhabuu himan. Durataa itti aanaan dhaabbatichaa Amaanu'eel Asaffaa haala yeroo naannichaa ilaalchisee ibsa kaleessa 29 bara 2024 laataniin akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin loltoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuun dura humnoonni raayyaa ittisa biyyaatiin alatti humnoonni biraa Tigraay keessa socho'an keessaa bahuu qabu jedhan. Loltoota kana dabarsanii ijaaruuf maallaqni kennamu gadi aanaa ta'uu qofa osoo hin taane jireenya isaanii haala itti fufiinsa qabuun akkamitti gaggeessuu akka danda'an karoorri qophaa'uu qabas jedhaniiru. Karaa itti fufiinsa qabuun jireenya isaanii haala mijeessuun hojjetamuu akka qabus hubachiisaniiru. Itti dabaluunis bulchiinsi yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu haala waliigaltee Piriitooriyaan wal hin simanne harka namoota dhuunfaatti kufeera jechuun qeeqaniiru. Waliigaltichi hojiirra oolaa akka hin jirre gamaggamneera jechuun ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru. Amaanu'eel akka ibsanitti hoogganaa bulchiinsa yeroo naannichaa waggoota 2 karoora malee bulchaa ture jechuun qeeqa isaaniitti darbataniiru. Bulchiinsi ergama nageenyaa naannicha eegsisuu, naannicha dandamachiisuu fi itti gaafatamummaa yakka duguggaa sanyii mirkaneessuu kennameef raawwachuu dhabuu fi faallaa kanaa hojjechaa jiraachuus himaniiru. Haa ta'u malee bulchiinsi yeroo naannichaa hojii kennameef hin hojjenne jechuunis himataniiru. Hoggansa adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuu fi Geetaachoo Raddaan durfamuu gidduu
waldhabdeen uumameen yeroo ammaa kana gara lamatti qoodamee jira. TPLF korojioota muraasa dura geggeesseen durataa itti aanaa dhaabbatichaa kan turan Geetaachoo Raddaa itti gaafatamummaa paartii irraa kaasuun bakka isaanii Amaanu'eel Asaffaa durataa itti aanaa gochuun filachuun ni yaadatama. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa ibsa sadaasa 10 bara 2024 laataniin gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu bulchiinsa yeroo Tigraay irratti fonqolcha mootummaa ifatti geggeessaa jiraachuu ibsanii turan. Naannoo Tigraay keessatti waraanni qawwee jiraachuu baatullee gareen TPLF bakka lamatti wal qooduun afaaniin eeboo walitti darbachaa jiru. Lakkoofsi dhaabbilee siivilii hawaasaa seeraan galmaa'anii hojjechaa jiranii 5,200 gahuu ibsame. Lakkoofsi dhaabbilee siivilii hawaasaa seeraan galmaa'anii hojjechaa jiranii 5,200 gahuu abbaan taayidaa dhaabbilee siivilii hawaasaa beeksise. Torbeen dhaabbilee siivilii hawaasaa afraffaan sadaasa 27 hanga 29 bara 2017 ni kabajama. Abbaan taayitichaa torbaanicha ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kenneera. Jijjiirama biyyaalessaa hordofee hojiilee riiformii hedduun hojjetamu itti aanaan daayireektara olaanaa abbaa taayitaa dhaabbilee siivilii hawaasaa Faasikaa Mollaan ibsaniiru. Carraa bal'aa uumameen hanga ammaatti dhaabbilee siivilii hawaasaa seeraan galmaa'anii hojii irra jiran 5,200 gahuu eeraniiru. Torbeen dhaabbilee siivilii hawaasaa kabajamuun ammoo dhaabbileen kunneen hojiilee isaanii beeksisuu irra darbee walitti hidhamiinsa cimaa akka uumuuf carraa uumaa jedhan. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hizbollaa hordofee lammiileen Itiyoophiyaa gara biyya isaaniitti deebi'uuf jedhame. Lammiileen Itiyoophiyaa magaalota Libaanoon keessa jiraatan walitti bu'iinsa guddaan uumamee ture keessaa baafaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf qophaa'aa jiraachuu BBC'tti himan. Waraanni Israa'el haleellaa qilleensaa cimaa raawwachuu fi loltoota lafoo Libaanoositti bobbaasuun erga jalqabee ji'a 2 gaheera. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hizbollaa fi mootummaa Israa'el gidduutti kibxata sadaasa 25 bara 2024 taasifameera. Erga Israa'elii fi Hizbollaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahaniin booda lammiileen Itiyoophiyaa Libaanos 10,000 lakkaawaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf jiraachuun himameera. Lammiileen Libaanos qe'ee isaanii irraa buqqa'an qofa osoo hin taane lammiileen Itiyoophiyaa hojii barbaachaaf achi turan sababa waraana sanaa ajjechaa fi qe'ee irraa buqqa'uu dabalatee rakkoon adda addaa isaan qunnameera. Dubartiin lammii Itiyoophiyaa miidiyaadhaaf akka himtetti waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanatti gammadanii gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiraachuu himaniiru. Kun immoo isaaniif boqonnaa haaraa ta'us itti dabalaniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota qaroo miidiyaa oduu biyya alaatti dabarra. Mootummaan Somaaliyaa pirezidaantiin Jubbaaland Maadoobeen gantummaadhaan to'annoo jala ooluu akka qabu ajaja dabarse. Waldhabdeen mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi hooggantoota naannoo Jubbaaland gidduutti uumame hammaachaa dhufeera. Mootummaan giddugaleessaa Somaaliyaa ajaja hidhaa pirezidaantii Jubbaaland irratti yoo baasu haaluma wal fakkaatuun mootummaan Jubbaalandis ajaja hidhaa pirezidaantii Somaaliyaa irratti baaseera. Manni murtii naannoo Baanaadir magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishootti argamu pirezidaantii Jubbaaland Ahmad Madoobee yakka gantummaatiin himateera. Manni murtii ol'aanaa Jubbaaland pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad heera mootummaa cabsuun fincila kakaasuun himateera. Ajajni hidhaa Ahmad Madoobee irratti manni murtii ol'aanoo Baanaadir baasee erga manni murtii dhimmicha fudhatee abbaa alangaa waliigalaa Somaaliyaatiin akka hidhamuuf gaafate boodaadha. Akka ajaja hidhaa kanaatti ajajaan poolisii biyyaalessaa Somaalee pirezidaantii Jubbaaland Ahmad Mohammad Islaam Alii maqaan isaa Ahmad Madoobee jedhamuun to'annoo jala oolchuun mana murtiitti akka dhihaatu ajaja kenneera. Akka galmeen manni murtii ibsutti Madoobeen yakka tokkummaa biyyaa fi abbaa biyyummaa Somaalee irratti raawwateen himatni irratti dhihaateera. Madoobeen gantummaadhaan alatti odeeffannoo icciitii biyyoota biroof dabarsee kennuudhaan gocha heeraa fi seera biyyattii faallessuu raawwachuu isaaniitiin himatamaniiru. Sababni waldhabdee mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi hooggantoota bulchiinsa ofiin of bulchuu Jubbaaland gidduutti uumameef mootummaan federaalaa filannoo bakka buutota naannoo biyyattii keessatti hojiirra oole dhiisee filannoo biyyaalessaa akka gaggeeffamu murteessuu isaati jedhameera. Haa ta'u malee hooggantoonni Jubbaaland murteen kun heera biyyattii kan cabsu ta'uu ibsuun filannoo naannoo adda ta'e akka gaggeeffamus murteessaniiru. Ajaja hidhaa kana hordofuun ibsa televezyiiniin Jubbaaland baaseen pirezidaantiin mootummaa federaalaa Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad ajajni hidhaa bahee jira jechuu malee waan jedhe hin qabu. Bara 2012 pirezidaantii Jubbaaland ta'uun kan filataman Madoobeen baatii adoolessaa keessa yeroo sadaffaaf pirezidaantii naannichaa ta'uun filatamaniiru. Mootummaan giddugaleessa Somaaliyaa garuu Madoobeen marsaa sadaffaaf filatamuun isaanii heera mootummaa kan faallessu ta'uu mormaniiru. Bulchiinsa naannichaa fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa gidduutti waldhabdee uumame hammaateen loltoonni federaalaa gara Keeniyaa Komboonitti ce'aniiru. Loltoonni Jubbaaland kanneen mootummaan giddugaleessa waraanaa gurmeessee arganis
haleellaa mootummaa federaalaan raawwatamuuf deebii kennuuf dammaqinaan akka jiran dhaga'ameera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii, Gamtaa Afrikaa fi Gamtaan Awurooppaa, Jubbaalandii fi mootummaan federaalaa rakkoo isaanii mariidhaan akka hiikkatan dhaamaniiru. Michoonni Somaaliyaa idil addunyaa ibsa waloo torbee darbe kennaniin Jubbaalandi gara yaa'ii marii biyyaalessaa keessaa ba'etti deebi'ee waldhabdee mootummaa federaalaa fi naannoo gidduu jiru akka furatu gaafataniiru. Yeroo wal fakkaatutti adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden kan naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa socho'u ibsa baaseen waldhabdeen Jubbaalandii keessa mudate baay'ee akka isa yaaddesse beeksiseera. Keessumaa naannoo Raas Kaayamboonii jedhamu keessatti bobbaa humni federaalaa Somaaliyaan hordofuun humni bulchiinsa Jubbaalandii socho'uu fi waldhabdeen hammaatee akka jiru ibseera. Rakkoon amma deemaa jiru tasgabbii Jubbaalandii fi guutummaa naannoo Somaalee irratti balaa guddaa akka ta'e ibsaniiru. Walitti bu'iinsa hammaataa dhufe kun lubbuu namoota qulqulluudhaaf balaa saaxiluu qofa osoo hin taane humnoota biroo haala kana akka carraatti fayyadamanii nageenyaa fi misooma naannichaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an jechuun sodaa qabu ibseera. Garaagarummaan paartilee Somaaliyaa gidduu jirus karaa nagahaan akka furamu amantaa qaba jechuun dhaamaniiru. Akka kanaan mootummaan federaalaa Somaaliyaa fi bulchiinsi Jubbaaland tokkummaa biyyaa fi kaayyoo waloof jecha garaagarummaa isaanii marii fi mariin qofa hiikkachuu qaban jedhameera. Akkasumas lammiileen Somaaliyaa gaanfa Afrikaa keessa hundi waldhabdee kana hir'isuuf dammaqinaan hirmaachuu akka qaban waamicha dhiyeesseera. Raashiyaan US misaa'ila Eeshiyaatti bobbaaftee tarkaanfii haaloo bahuu akka fudhattu akeekkachiifteerti. Dhiyeenya kana Ameerikaan Jaappaan keessatti misaa'ila fageenya giddugaleessaa fi gabaabaa dhaabuu akka dandeessu ibsameera. Walakkaan qaama ishee Eeshiyaa keessa jiraachuu kan himtu Raashiyaan dhimmi kun balaa nageenyaa guddaa akka ta'e dubbachaarti. Wiixata darbe tajaajilli oduu Jaappaan Ameerikaa fi Jaappaan misaa'ila bobbaasuu fedhii akka qaban kaahee ture. Ameerikaan naannoo tarsiimoo Jaappaan keessattuu buufata Naansee Kaagoshimaa fi Okinaawaatti misaa'ila bobbaasuuf karoora akka qabdu himaniiru. Kana malees biyyi Eeshiyaa kan biraa Filippins misaa'ila fageenya gabaabaa fi giddugaleessaa argachuuf karoora qabaachuu gabaasa keessatti tuqameera. Kana hordofuun Raashiyaan karoora Tookiyoo fi Washingtan yaaddoo akka qabdu beeksifteerti. Dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Raashiyaa Maariyaa Zaarakoovaan balaa misaa'ila Ameerikaan Jaappaan geessitu Raashiyaa irratti balaa nageenyaa ta'uu ibsaniiru. Walakkaan qaama Raashiyaa Eeshiyaa keessatti akka argamu kan himan dubbi himtuun kun Ameerikaan waan karoorfatte yoo raawwatte Raashiyaan tarkaanfii fudhachuuf qophoofteerti jedhan. Dubbi himtuun kun itti dabaluudhaan Jaappaan tarkaanfii kana irraa akka of qusattu gaafachuu isaanii Tookiyoon akeekkachiisa Raashiyaa yoo tuffatte Ameerikaan misaa'ila kana yoo addaan hin kunne tarkaanfii haaloo bahuu fudhachuuf Raashiyaan ni dirqamti jedhan. Ameerikaa dabalatee miseensa naatoo waraanni Yukureeniif Raashiyaa erga biyyoonni meeshaa waraanaa fageenya dheeraa Yukureeniif kennanii jijjiirameera. Biyyoota naatoo deeggaruun Raashiyaan seera itti fayyadama meeshaa nukleeraa fooyyessuudhaan misaa'ila baalaastikii ardiilee gidduutti fageenya giddugaleessaa Oreeshnik jedhamu karaa Yukureenitti furguggisuun ni yaadatama. Hizboollaan Israa'el irratti injifannoo labse. Hizboollaan loltoonni kunneen haleellaa diina Israa'el ittisuuf qophii fi dhaabbii guutuu keessa jiraachuu himaniiru. Hizboollaan ibsa jalqabaa kan kenne kaleessa galgala dhukaasa dhaabuu irra ga'amee hojiirra oolee booda ibsa kenneen Israa'el irratti injifannoo labseera. Innis injifannoon kun kan dhufu Rabbi isa qabsoo amanamaa keessatti hiriyyaa isaa ta'e jechuun dubbataniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el waliin taasifamee hojiirra ooleen qabsaa'onni Hizboollaa qophii ta'uu gareen kun beeksiseera. Hizboollaan ibsa kenneen itti dabaluudhaan qabsaa'onni hawwii diina Israa'elii fi haleellaa kamiyyuu ittisuuf qophii fi dhaabbii guutuu keessa jiraachuu dubbataniiru. Dhukaasa dhaabuun guyyoota 60 kan turu yoo ta'u loltoonni Israa'el Libaanos keessaa akka ba'anii fi waraanni biyyattii nageenyaa fi eegumsa daangaa akka fudhatu kan gaafatudha. Kanaan dura waliigalteen kun waraana Libaanos humnoota nageenya biyya keessaa nageenya mootummaa gumruka Libaanosii fi poolisiin bulchiinsa magaalaa qofa akka hidhatan heeyyama ture. Qondaalli olaanaan Hizboollaa Hasan Fidlallah TV Al-Jadiid Libaanos waliin haasaa taasisaniiru. Oduu xumuraatiin Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'uuf qophii ta'uu beeksise. Gareen kun ji'oota 13 waraana keessa kan ture yoo ta'u marii kanaan dura taasifamaa ture fashalaa'uuf Israa'eliin komateera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu Libaanos Hamaasiin kophaa akka dhaabu isa godha jedhan. Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanos hordofuun Israa'el waliin waliigaltee irra ga'uuf fedhii akka qabu ibseera. Waraana waggaa tokko oliif deemaa ture xumuruuf akka barbaadu kan ibse gareen kun ejjannoo isaa mariisistoota idil-addunyaa hedduutti beeksiseera. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu mariisisaa Ameerikaa waraanni Israa'el guyyoota 60 keessatti kibba Libaanos irra mallatteesse raayyaa ittisa biyyaa Libaanos baatee daangaa duraan Hizboollaan to'ate bakka akka bu'uu himeera. Hoogganaan olaanaan Hamaas Saamii Abu Zuhuriin akka jedhanitti dhukaasa dhaabuun Hizboollaa fi Israa'el gidduutti waliigaltee waraana Gaazaa xumuruuf karaa akka saaquu abdiin qabaa jedhan.
Abu Zuhuriin itti dabaluudhaan Hamaas marii gaggeessaa jiruu fi yaada dhihaate fudhachuu irratti rakkoo akka hin qabne yoo dubbatan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun garuu waraana kana xumuruuf fedhii akka hin qabne dubbataniiru. Akka RT jedhutti gareen kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Masrii, Tarkii fi Qaatar mallatteessee kan gochuu fi hidhamtoota wal jijjiiruuf qophii ta'uu isaanii beeksiseera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun humnoota Israa'el bahuu fi buqqaatonni deebi'uu, hidhamtoota dhugaa fi guutuu wal jijjiiruu kan hammatu ta'a jedhameera. Netanyahuun kibxata darbee waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanos waliin wal qabatee haasaa taasisaniin Hamaas guyyaa waraana isaa lammaffaa irraa eegalee Hizbollaa gama isaatiin akka lolu abdachaa ture, amma garuu kophaa isaa hafeera jechuun dubbataniiru. Sababni guddaan dhukaasa dhaabuu fuuldura adda baasuu fi Hamaas adda baasuudha jedhan. Israa'el marii Hizbollaa waliin taasifte hordofuun dhiibbaa fi lola Hamaas irratti cimsitee jirtu itti fufuu dandeessi jedhamee sodaatamaa jira. Ministeerri nageenyaa Itaamaar Ben-Givirii fi ministeerri maallaqaa Bezaalal kaabineen Netanyahu keessatti kabaja guddaa kan qaban jedhaman Hamaas waliin dhukaasa dhaabuun yoomiyyuu fudhatama hin qabu jechuun mormaniiru. Ministeeronni kunneen xumurri waraana kanaa yeroo Israa'el Yerusaalem dhihaa guutumatti to'attu ta'uu qaba jedhanii amanu. Kun osoo kanaan jiru lammiileen Israa'el mootummaan isaanii Libaanos waliin dhukaasa dhaabuu akka isaan mufachiise kallattii garaagaraatiin ibsachaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun ammaaf qabanne kan hangammaatti dhageeffattanii oduu dursuun kan isin waliin ture aan Amiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma. Qaroo Miidiyaa like, share, subscribe gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan ga'uun dagatina.